warroonni dirreen gaddan kaffalle maqaa keessa waamaa qixaaxee isinitti mana caqasaa amma. Adaanicha beebee niitii rabbi jibbe. Jira. Qarshii 150. Ayyaana kaffala. Shimallis Abdiisaa jaarticha rakkisaa qarshii 450. Maal ji'a tokko malee yoomiin kaffaluu dhiise? 150 adabbii iddirii ji'a tokkooti. Dhibbi immoo gatii maqaa kee Shimallis irraa gara Cunnuuraatti jijjiirteef. Yoo maqaa koo gayyere immoo maal isin gasheere? Taa'ee danda'a namticha dhamaa 650. Maal nasaantu moo 650 maalire? 300 qixaaxii iddirii ji'a lamaati. 350 immoo cilfaa iddirii gadda ergifattee manatti hambifatte. Cilfaa isheen gadda fuudhe immoo hin irraanfanne mucaa koo dinkata jetti beetii buuse. Alamuu simee qixaaxiin keencime. Meeqatti tilmaamame? Maaloo natti hime? Osoo lakkaa'u yeroo natti dhume borna gaafa dhume. Biraanuu Naggaa jaarticha baqbaaqaa kan kee 600 waagaan. 600 ለምንድን ነው? እኔ አንድ ቀን ቀርቼ አላውቅም። ለምንድን ነው የምከፍሉ? ከየት አባቴ አምጥቼ ነው የምከፍሉ ያለ ጥፋት? ምን አጥፍቼ ነው? ማለት ብራኑ እኔ ምንም ነገር አልገባኝም። ምን አጥፍቼ ነው ቆይ የምከፍለው? በአማርኛ መናገር እንችላለን፣ ግን በአማርኛ በመናገርህ ቅጣት ይጨምራል። መጀመሪያ ላይ 600 ነበር። አሁን ደግሞ በመከራከርና አማርኛ ቋንቋ በመናገርህ 600 ወደ 6000 ተቀይሯል። ምንድን ነው የምከፍሉ? ከየት 6000 አትከፍልም? በቃ 6000 አትከፍልም ማለት ትከፍላለህ እንጂ አሳያለሁ አልኩ። ትከፍላለህ እንጂ በድጋሚ አማርኛ ቋንቋ በመናገርህ 6000 የነበረው ወደ 16000 ተቀይሯል። ቅጣት ነው በቃ አይቀይርም። ትከፍላለህ በቃ። እሺ እከፍላለሁ በቃ። አረ ቢስሚላህ አሁንም ዳግም አማርኛ ቋንቋ ታወራለህ እንደ አንተ አታፍርም? 20,000 ሆኗል በቃ ወደ 20,000 ተቀይሯል። ትከፍላለህ። አሳያለሁ ደግሞ አልከፍልም ካልክ አንተ መላጣ። በሞባይል ቲክቶክ እያየሁ ጎረቤት ቤት ገባሁ። ምንም ሊታወቀኝ አልቻለም። በጣም የሚገርመው ነገር ሚስትየዋ ሻይ አፍልታ ሰጠችኝ። የእሷ ሀሳብ ቃና ላይ ስለነበረ እሷ ምንም አላወቀችም። ከዚህ ሁሉ ነገር የሚገርመው እኔ ሻይ እየጠጣሁ ባለቤቷ ከስራ መጣ። ከዛ እኔን አየና የተሳሳተ ቤት ነው የመጣሁት አለ። ምክንያቱም እሱ ፌስቡክ እየተጠቀመ ስለነበረ። Oh my god. Halkanan kanan raffisu dhiibbaan dhiigaa gooti dhibbaaf 30 muraa 36 keessi qoonnee gola akkasii akka aadaa akkasii waan tokko nyaadhu afura baafadhee beeku qilleensa baasee daggasheetii 7 lama amma mataasaa kufee na fidanii baatanii dhaas jiru namoonni miidhamee rakku arraba koo keessa naa hadheessaa iji koo gusuriitti nan argu isini qofa naa argee koo gurri koo nan dhaga'u waan isin jettan qofa na dhaga'a laa kunoo addana naa hoosisan moo addanaa fi addana koo na hoosisu danda'ee moo qaqqaba dhalachuun miila koo jala mana gaggiidha abjuu keessamuu maal darku bukkee garuu jaalalatis irraa nagadde. Addunyaa kanarratti lakkoofsa tokkoffaa irratti na jaalattanii mi'a lakkebbo. Maa lakkoofsa sadaffaa irratti jaaladha. Nama lama na dura jira jechuun nama lamas dura jira. Isaanuma san naa hima addaan eegganna. Isaan si hima rakkoon qabu shaantaa qopheeffadhu. Hayyee naa hima tokkoffaani. Haadha koo lammaffaan abbaa koo sadaffaan si kana diddummoo karaan duwida lukkuu si haa ta'u. Sila dhiirummaan teessan tajaajila kanaa kun akkuma warra tiktokii irraa tokkummaan jalaa badetti tokkummaan baddetti dhiirummaalleen isin harkaa badaa jirti. Maa bakka dubartiin dubbii olii gadi ooftu keessa teettanii bana kanatti eenyu tiktokii lakki tiktokii jedhu. Isii keessa teettanii kun gandummaan kana kanumaan kana qaarrii qabu kamataan irraa dhume kamataa ol qajeelu kun hundi achi keessa argama maali eenyuun dhiira jennaa eenyuun dubartii jenna. Ana achi keessa jiraare
Waan jedhe Oromoo dhageettani. Chee jennaan harreen mormatu gurra dhaabaa jedha. Akkana badaana jedheen. Amma akka maqaan jedha.